Jaartiitii yatu jaartiitee maali? Yaa doktor Oromoon safuu qaba akkam jedhee isinitti humre. Mana yaalaa jirta waan taateef addaan baasii himadhu. Jaartiitii yatu na gammachiisuu hin dandeenye naan jette. Kanaaf maal gochuu qaba yaa doktor? Dawaa qaama si jajjabeessu akkasiif kennu barbaaddaare. Lakki yaa doktor ani dawaan barbaadu wanti an barbaadu jaartiin tiyya dhaqnan qabanne osoo isa san irraa naa murtanii jedhee barbaade dubartiin dhaqnan qabatin fedhiin isii akka malee guddaadha jechaa dhagaye wanta kana akkam jettan isin. Lakki ani kana siif gochuu hin danda'u booda seeraan itti na gaafachiisa yoo natti beekame. Yaa doktor hadaraa tanuma takkatti akka taate ta'ii na gargaarii irraa naa muri yaa doktor mallaqa illee yoo barbaadde hanga ati barbaadde siif kenna. Yoo akka tasaa seeraan qabame gatii guddaa na kafalchiisa waan ta'eef atis gatii guddaa na kafaluu qabda. Kanaafuu birrii 10,000 kafalta. Een kafala rakkoo takkan qabu yaa doktor irrumaa naa haa muramu malee. Hayyee guyyaa sanbataa fi dilbataa keessa jaartii ta'e wajjin koottoo isiniif dalaga rakkoo takkan qabu garuu guyyaa kaan hojii idilee qaba waan taateef naan mijjatu. Yaa doktor bar waan siif hin galintu jira jaartiin tiyyaa ofirraa muruun barbaaddu. Ajab gudi akkam goone irraa murrare yoo isin hin barbaadin sila as teennee miisaayiidhaan dhooyne irraa dabarsina. Yaa doktor anaa dubbiin tun akkanumatti na dhibdee mala tokko naa barbaada malee. Mala jetti ayyee mala kamtu wayyaadha mala kamtu wayyaadha. Ayyee akka gootu amma dawaa tokko si kenna. Dawaa kana qabadhuu galii dhooyisii nyaata isiititti gootee isii nyaachista. Yoo isiin nyaatte dawaan kun isii lolloggessaa nyaata isii jibbisiisa. Achi booda ati yoo an akkasii irratti argite mee deemi mana yaalaa dhaqii ilaalamii doktor Ebaluun bira dhaqii ilaalami jedhiin. Dhuftee yoo na bira ilaalamtee ani ulfa qabdaa guyyaa akkanaa cheekaappiif deebi'i jedhaani san booda rakkoo takkan qabu dawaa itti goonee tumaan isiin ofirraa gaggabdii irraa kachi goona. Hayyee yaa doktor yaada akkanaa naa dhiyeessuu keessaniif hedduu galatoomaa dhuga. Rakkoo takkan qabu dawaa qofa naa kenna anatu beeka akka itti galee nyaachisu. Ati samoona kana nyaata sirnaan na wajjin nyaataan jirtu maali rakkoon? Hin beekan sababa nyaata illee na jibbisiisa akka malee na lollojjessa. Hayyee akkas taanaan homaan rakkisu ulfooftee ta'uun oolu doktora bira deemtee ilaalamuu qabda. Heloo yaa doktor akkam nagaa jirtanii? Nyaachisee jira bar yaa doktor akka guyyaa sadiiti nyaata sirnaan hin nyaattu na lollojjessa jettii bar. Hayyee haa dhuftu ni ergaa yaa doktor gara keessan. Riizaltiin kee wanni inni mul'isu dhibee tokkollee hin qabdu garuu wanti ati qabdu ulfa ji'a lamaa garaa qabda. Kanaaf rakkinni tokkollee hin jiru hin yaadda'in. Maal jettu doktor ulfaa? Maali ulfaa'ummaan rakkoo qaba jaarsa qabdaami? Way kasaaraa kiyya way carraa kiyya carrama kiyya kana maaluma godhan. Himboyin ka maali ulfaayoon nama boojisa. Yaa doktor ani namicha kana dhaluun fedhu hadaraa ammuma tana na keessaa baasi. Ayyee si keessaa baasa rakkoon tokko hin jiru abbaa warraa kee fidii kottu. Abbaa warraa kiyya ulfa baasuu gonkumaan hayyamu yaa doktor rabbumaa jedhi takkatti matana na awwaali takkatti matana na keessaa baasi akkuma taate ta'i. Lakki yoo abbaa warraa kee hin finne wantichi yakka guddaa waan ta'eef seeraan na gaafachiisa kanaafuu si keessaa baasuu hin danda'u. Yaa doktor dhoksamaan na keessaa baasi akkuma taate ta'ii na keessaa baasi mallaqa illee haga barbaadde natti qabadhu rakkoo takkan qabu. Hayyee erga filannoo biraan qabaannee si keessaa baasuun dirqama wanni godhu hin jiru garuu wanti kun yakka guddaa waan ta'eef yoo tasa qabame gatii guddaa na kafalchiisa kanaaf atis mallaqa guddaa na kafaluu qabda. Atummaa na keessaa baasi malee hin kafala yaa doktor. Hayyee guyyaa sanbataa ganama birrii 10,000 harka qabadhuuti yeroon kootu. Hayyee birriin 10,000 rakkoo takkan qabduuti harkarra sii kenna yeroo san. Akkamii waa maraan qophooftee dhufte? Yaa doktor qophiidha ariitiin na keessaa baasimee cinqamee jira. Mallaqas harkaa qabdaami? Harkaa qaba kunooti. Hayyee taate akkas taanaan. Hello. Daddafii mallaqa ergi intalli dhuftee jirti yoo ati mallaqa dura akkaawuntii kiyya irratti kan goonne taate ani irraa siin dalagu ammuma sitti hima. Hayyee waliigalee jirra. Sa'aatiin deemtee jirti intalli akkamitti haga yoonaa galuu dhabde way ajaa'iba. Doktortichi jaartii harkuma kiyyaan itti ergee waan biraa godhaa jiraatinaayyuu. Heloo yaa doktor maali intalli maal taatee hanga yoonaa galuu dhabde? Hello.
Intalli anuma bira jirti daqiiqaa muraasa eegi ammaa dhufti. Hayyee yaa doktor qalbiin tiyya bakka baay'ee na shakkitee wayi niyyaa itti na jalaa badduu jedhee yaadeeyyu adaraa niyyaa itti na jalaan badinaa ka wanti bakka badduudha silaa bakki sirreessuu eddan ijaa wayita argitan niyyaa baduullee ni mala. Lakki obboleessuwan doktora fayyaati nama dubartii qaama laalee niyyaa itti baduu miti. Waa hundaa siif xumuree jira amma mallaqa kiyya naaf kenniitii ofirraa deemu. Hayyee yaa doktor hedduu galatoomi garuu akka malee mataan na dhukkubaa jira. Mataan rakkoon qabu daqiiqaa muraasaan booda siriisa garuu jaarsa keetis ta'ee nama biraa ta'ee akka sirratti hin beekne sirritti uf eeguu qabda. Lubbootiyaaf ta'anii sirritti dhoofadha yaa doktor rakkoo takka hin qabu. Hello doktor akkami nagaa keessanii? Hello akkami ati ani nagaadha. Maali sira doktor akkam nagootan wantichi hin muramne irruma jira. Lakki abboo akkamitti muramee jira malee irraa muree jira. Ani tapha akkasii hin beeku doktor mallaqa kiyya naa deebisi akkamitti 10,000 guutuu bilaashatti na nyaatta osoo irraa murin. Irraa muree jira siin jedhaa jira bari yoo kasiif galu taate. Hin murree siin jedhaa jira hin murre. Muree jira sirritti addaan baafadhu akkanaan mataan hin dhukkubsin sa'aatii.